Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun oduu buukii kitaaba madda ka'umsaa ta'e nan danda'a isa Ben Swiitlaandiin barreeffamee Hinseenee Makuriyaatiin haala onnee namaa tuquun gara afaan Oromootti hiikamedha. Kutaa arfaffaa keessatti haala keessatti gammadanii waan yaadan gochaan mirkaneessuu danda'an irratti mari'annee turre. Har'a immoo kutaa shanaffaa keessatti kallattii mala keenyaa caalatti itti gabbifannu lama ilaalla. Mata dureewwan keenyaarraa buufata 5 wanta rakkinni gaagaaniin jiruu fi buufata 6 qabiyyeelee kaayyoo keetii xiinxali kanneen jedhanidha. Imala milkaa'inaa keessatti rakkooleen akkamitti nu ijaaru? Kaayyoon keenya hoo hammam qulqulluu fi qoratamaadha? Icciitii kanneen kutaa kana keessatti waliin qoranna. Dhaggeeffannaa gaarii. Buufata 5 wanti rakkinni gaagaaniin jiru. Imala kana keessatti buufata tokko irraa gara buufata itti caawwata deemnu gammachuun keenya dabalaa deema. Tarii miirri akkanaa keessa keetti uumamee jira ta'a. Kunis jijjiirama keessa keetti ta'aa jiru agarsiisa. Namoonni baay'een imalli kun miidhaas faayidaas qaba. Ilaalchi jiru qabatanii ilaalcha kanatti seenu. Garuu imalatti erga seentee booda yaadni kun dhugaa ta'uu isaa waan hubattuuf shakkiin duraan sammuu kee keessa ture dhabamee walitti fufinsaan milkaa'ina gonfachuu akka dandeessu amantii jabaa horatta. Sababa kana irraan kan ka'e imala kana keessatti buufata tokko irraa gara buufata itti wayita tarkaanfattu gammachuun kee dabalaa deema. Buufata ammaa kana keessatti kaayyoo kee milkeessuuf wayita tarkaanfii eegaltu walitti fufinsaan tarkaanfachuu akka qabdu baratta. Woloon biyya Jaarmaan Gooyizii jedhamu akkas jedhee dubbatee ture. Namni fuulduratti hin tarkaanfanne gara boodatti deema. Kana jechuun jireenya keenya keessatti fuulduratti tarkaanfachuu dhiisnee bakkuma jirru turuuf dhaabbanna taanaan gara boodatti deebina malee bakka jirru dhaabbannee turuu hin dandeenyu. Kanaaf namni ana waliin imala kana imalaa jiru fuulduratti tarkaanfachuu qofa otoo hin ta'in walitti fufinsaan tarkaanfachuuf anniisaa olaanaa argata. Asirratti wanta ani si yaadachiisuu barbaadu imala kana akka dirqamaatti hin fudhatin. Tarkaanfiin kee dharraa keessa keetii maddeen oofamuu qaba. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti baay'ee ifaaju, baay'ee hojjetu. Garuu bu'aan isaan argatan ifaajji isaanii waliin madaalu. Kunis tarkaanfiin yookaan ifaajjiin isaanii dharraa keessa isaaniitii madda irratti kan hundaa'e ta'uu dhabuu isaa agarsiisa. Filosoofariin Roomaa Seeneekaa jedhamu akkas jedhee dubbatee ture. Dharraa guddinaa qabaachuun furtuu guddinaati. Ani yeroo baay'ee jireenya koo keessatti garaagarummaa namoota jireenya isaanii keessatti milkaa'ina gonfatanii fi dhufanii adda baafachuuf qorannoo gaggeessan ture. Kana jechuun namoonni milkaa'ina gonfatan milkaa'ina isaaniitiif maaltu sababa akka ta'ee fi namoonni kufanis kufaatii isaaniitiif maaltu sababa akka ta'e baruuf carraan argadhetti fayyadamee qorachaan ture. Kanaanis namoonni milkaa'ina gonfatan sababa kaayyoo isaanii milkeessuuf kutannoon walitti fufinsaan tarkaanfataniif milkaa'an. Gama biraatiin namoonni kufan immoo kaayyoo isaanii milkeessuuf dharraa keessa isaaniitii madda qabatanii walitti fufinsaan tarkaanfachuu dhabuu isaaniitiin kufan. Gaaf tokko namticha milkaa'ina sadarkaa olaanaa gonfate tokko akkas jedhee gaafadheen ture. Imala milkaa'inaa kee keessatti gara fuulduraatti walitti fufinsaan tarkaanfachuuf dirqamaan keessa kee dhiibdee kaka'umsa horachaa turte moo humnaan dhiibbaa ofirratti goote jedheen gaafadhe. Yaada koo baay'ee dinqisiifate. Ittuma fufuunis an jireenya koo keessatti wanta dharraa koo irraa hin maddinee fi gammachuu guutuu naaf hin kennine gonkumaan raawwadhu. Jireenya koo keessatti yeroo mara wantoota haaraa hojjedhee beekumsaa fi muuxannoo haaraa barachaa fuulduratti waanan tarkaanfadhuuf guyyaa guyyaatti gammachuu haaratu keessa kootti uumamaa deema. Hojii koo guyyaa keessatti firii haaraa argachuuf waanan hojjedhuuf kaayyoo koo kanatu dharraa milkaa'inaa keessa kootii finiinsee fuulduratti na tarkaanfachiisa malee an namoonni biroo waan hojjetaniif isaan ilaaleen hojjedhu naan jedhe. Namtichi Joon Daageet jedhamu umriin isaa waggaa 45 yoo ta'u gaaf tokko jireenya isaa milkaa'ina gonfachiisuuf akkan isa gargaaruu barbaadee na bira dhufe. Namtichi kun wayita na bira dhufetti jireenyi isaa kufaatii gadaanaa keessa seenee ilaalcha abdii kutannaan takaallamee ture. Milkaa'ina gonfachuu nan barbaada. Garuu immoo
akka waan carraan jireenya isaatii kufaatiif uumameetti yaada ture. Namtichi kun seenaa isaa erga natti himee booda waan tokkoon qalbifadhe. Milkaa'ina gonfachuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechuun tattaafachaa ture. Kana jechuun namni kaayyoo isaa milkeessuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhachaa ture. Garuu tarkaanfiin isaa walitti fufiinsa hin qabu ture. Hojii tokko eegalee dhiisuun immoo hojii kan biraa eegala ture. Kana jechuun yaadarimee saayinsistii jireenya namticha kanaa boodatti deemaa ture jechuudha. Dhuma irrattis hojiiwwan jalqabee dhiisaa ture keessaa tokko filatee itti cichee akka hojjetu mari'annee walii galle. Namtichi hojiiwwan kanneen keessaa tokko filatee akka hojjetu murteeffate. Wanti kamiiyyuu sababa qaba. Namoota milkaa'ina gonfataniif wanti sababa ta'u akkuma jiru, namoota kufaniifis wanti sababa kufaatii isaanii ta'us ni jira. Jireenya keenya keessatti wanta jireenya amma jiraachaa jirruuf sababa ta'e adda baasnee beekuun adeemsa isaanii jijjiiruuf yookaan fooyyessuuf gargaara. Namoonni baay'een maaliif hojii hojjetanii hin xumurre hojjechuu eegalu? Hayyoonni garaagaraa gaafii kanaaf deebii garaagaraa kennu. Deebiiwwan kanneen keessaa muraasni doofummaa, qalbii tasgabbaa dhabuu, miira itti gaafatamummaa dhabuu fi kan kana fakkaatu yoo ta'an, yeroo baay'ee garuu hubannaa namoonni dhimma kana irratti qaban sirrii miti. Namoonni hojii tokko hojjechuu eegalanii otoo milkeessin addaan kutan jalqabuma hojicha hojjechuu kan eegalan maallaqa argachuuf malee hojichaaf dharraan dhugaa keessa isaaniitii finiinee miti. Mucaan tokko sababa maatiin isaa seera akka baratu barbaadaniif seera barachuu filate. Maatiin mucaa kanaa ogeessi seeraa namoota biratti kabajaa olaanaa akka qabu waan beekaniif ogeeyyiin seeraa ogummaa seeraa baratanii maallaqa guddaa horatan waan beekaniif mucaan isaanis seera akka baratu barbaadan. Mucichi garuu dharraan isaa hojii daldalaa hojjechuudha malee ogeessa seeraa ta'uun turre. Haa ta'u malee fedhii maatii isaa guutuuf jecha seera barachuu filate. Kanumaan barnoota isaa baratee eebbifamee qormaata abukaatoo seeraa filuuf kennamu qoramee darbee waajjira abukaatoo banate. Kanumaan waggoota 3 hojii kana hojjetus galiin inni argatu harkaa gara afaanii qofa ta'e. Dubartii jaalatullee fuudhee waliin jiraachuu hin dandeenye. Sababni isaa maatii mataa isaa horatee jiraachisuuf galii ga'aa hin qabu ture. Haaluma kanaan otoo jiruu maamilli isaa daldala meeshaalee nyaataa ta'e tokko dhaabbata mataa isaa hundeeffatee otoo hojjetu dullumni irratti bargaanfatee dhukkubsate. Mucaan ogeessi seeraa ta'e kunis hojii daldalaa kana hojjetee bu'aa isaa waliin akka qooddatan daldalicha waliin haasa'e. Milkaa'inni mucaa abbaa seeraa kanaa asirraa eegale. Waggaa tokko keessatti galii olaanaa horate. Milkaa'ina olaanaa gonfachuu isaatiinis shamarree jaalatu sanas fuudhee jireenya milkaa'aa fi gammachiisaa jiraachuu eegale. Namoonni hojii yookaan wanta haaraa tokko itti argan namoota biroo ilaalanii hojicha hojjechuu eegalu. Garuu namoota muraasa qofatu milkaa'ina gonfatu. Sababni isaa namoonni baay'een namoota biroo ilaalanii waan hojjetan filatu malee dharraa keessa isaanii jiru dhaggeeffatanii miti. Tibba tokko tajaajila haaraa bu'aa olaanaa qabu tokkotu gabaa irratti argame. Namtichi kaampaanii tokko keessatti koomishiniin hojjetu tokkos hojii haaraa sana akka carraa guddaatti waan ilaaleef hojii kaffaltii koomishiniin hojjetu dhiisee hojichatti seene. Kanaanis galiin isaa otoo waggaa hin guutin kufaatii agarsiisuu eegale. Waggaa tokko otoo hin guutin galii duraan argatu irraa doolaara 37,000 kasaare. Namtichi kun yeroo hamaa jireenya sadarkaa gadaanaa harkaa gara afaanii ta'e jiraachaa jira. Akkaataa karoora keetiin hojjedhu. Mee akka waan mootorsaayikiliin daandii mallattoo bakka itti dhaabbatan hin qabnee fi cinaa isaa daandiiwwan hedduun jiran irra imalaa jirutti yaadi. Daandii akkanaa irra imalta taanaan fagaattee deemuu hin dandeessu. Sababni isaa daandiiwwan hedduun waan jiraniif kamirra deemuu akka qabdu itaasitti gala. Namoonni jireenya isaanii keessatti karoora qabatamaa waan hin qabneef kufu. Namoonni akkanaa hojii tokko hojjetanii milkaa'ina gonfachuuf dharraa qabu. Garuu immoo sammuu isaanii keessaa karoora qabatamaa waan hin qabneef milkaa'uu hin danda'an. Jireenya kee keessatti otoo karoora ittiin tarkaanfii milkaa'inaa eegaltu hin baafatin dura wantoota lama beekuun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba irratti waan argachuu barbaaddu sirriitti adda baasii beeki. Kaayyoo qabatamaa sammuu kee keessaa qabaachuu qabda.
Ati garuu waan argachuu barbaaddu adda baastee beektee waan jirtuuf qajeelfamni kun sin ilaallatu. Addunyaa kana irratti namoota baay'ee muraasa ta'an qofatu wanta jireenya isaanii keessatti argachuu barbaadan adda baasee beeka. Namoonni kunniin waan argachuu barbaadan waan adda baasanii beekan isaanitti fakkaata. Garuu yoo ati gaafatte kana jedhanii sitti himuu danda'an. Namni tokko kaayyoo jireenya isaatii adda baasee beekuu qaba. Garuu kaayyoon kun ifaa fi beekamaa ta'uu qaba. Yoo hojii daldalaa hojjechuu barbaadda ta'e maal akka daldaaltu adda baastee beekuu qabda. Hojii daldala jumlaa moo qinxaaboo, industirii oomishaa hundeessuu barbaadda. Kaayyoon kee maal akka fakkaatu sirriitti sammuu kee keessatti arguu qabda. Dubartiin tokko leenjii ani dhimma kana irratti kennaa ture hordofaa erga turtee booda waan jireenya ishee keessatti argachuu barbaaddu adda baastee akka beektu natti himte. Barreessituu ta'uu akka barbaaddu natti himte. Anis barreessituu akkamii ta'uu barbaaddaa jedheen gaafadhe. Gaafii koo kanaaf deebii naaf kennitu dhabdee calliste. Anis ittuma fufeen barreessitoonni gosa garaagaraa akka jiran jechuunis barreessitoota asoosamaa, saayinsii, seenaa, ji'oogiraafii fi kan kana fakkaatan akka jiraniin itti hime. Kanneen dhimma daa'immanii qofa irratti addatti barreessan akka jiranis dabaleen itti hime. Yaada kanaanis waa'ee kaayyoo ishee ilaalchisee hubannoo xiqqoo qofa akka qabdu qalbifatte. Dubartiin kun damee hojii hojjechuu barbaaddu adda baastee beektee jirti. Garuu dameewwan hojii isheen hojjechuu barbaaddu kana keessa jiran keessaa kamiin akka barbaaddu adda baastee hin beektu. Sababa kana irraan kan ka'e kaayyoo ishee milkeessuuf tarkaanfii fudhachuu hin eegalle jechuudha. Hojii sadarkaa ammarra jirtu irra fooyya'aa ta'e argachuu barbaadaa jirtaa? Akkas taanaan hojii akkamii hojjechuu akka barbaaddu sirriitti adda baasii beeki. Hojii hojjechuu barbaaddu sammuu kee keessatti ilaali. Hojiin ati sammuu kee keessatti ilaaltu kun hojii keessa keetiif gammachuu dhugaa fi kaka'umsa siif laatu ta'uu qaba. Hojii kana hojjechuutti erga seentee boodas akkaataa ammaan dura hojjetamee hin beekneen fooyyessi hojjedhu. Hojjisiistonni hojjettoota waan argachuu barbaadan adda baasanii beekan mindeessuu barbaadu. Ani ergan diinagdeen guddadhee kaampaanii guddaa hundeeffadhee booda namoota hedduutu hojii barbaachaaf na bira dhufa. Namoonni hojii barbaachaaf na bira dhufan kunniin baay'een isaanii mindaa yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu irratti xiyyeeffatu malee hojii hojjechuu barbaadan sirriitti adda baasanii hin beekan. Sababa kana irraan kan ka'e anis isaan mindeessuuf fedhii hin qabu. Garuu namni hojii barbaachaaf na bira dhufe tokko hojii kennameef kamiyyuu hojjechuuf dharraa akka qabu yoo natti himu nan mindeessa. Sababni isaa namni akkanaa hojjetee jireenya isaa jijjiiruuf dharraa qaba. Dharraan kun immoo jireenya isaa jijjiiruutti dabalee guddina kaampaanii kootiifis akka gumaachuu isa dandeessisa. Jireenya kee keessatti waan argachuu barbaaddu sirriitti adda baasii beeki. Mana dhuunfaa kee qabaachuu feetaa? Akkas taanaan mana akkamii akka barbaaddu jechuunis bal'ina manichaa hangam akka ta'ee fi boca akkamii akka qabu akkasumas eessatti akka argamu sammuu kee keessatti ilaali. Hiriyyaan koo tokko erga fuudhee waggaa 26 darbee jira. Garuu hanga ammaatti mana kiraa keessa jiraatu. Hiriyyaan koo kunii fi haati warraa isaa yeroo mara mana dhuunfaa isaanii qabaachuu ni barbaadu. Garuu haala isaanii yoon ilaalu waan mana mataa isaanii qabaachuu danda'an hin fakkaatan. Namtichi kun mana qabaachuu haa barbaadu malee mana akkamii akka barbaadu sammuu isaa keessatti adda baasee hin beeku ture. Kanumaan an mana akkamii argachuu akka barbaadu sammuu isaa keessatti akka ilaaluun itti hime. Qajeelfama koo kana fudhatee gaaf tokko guyyaa dilbataa haadha warraa isaa waliin bakka mana jireenyaaf mijataa ta'e barbaachaaf gara ganda ollaatti imalan. Imala isaanii kanaanis bakka manaaf ta'u argatan. Bakki kun baay'ee isaanitti tolee ture. Abbaan qabeenyaa bakkichaas rakkoo maallaqaa waan hin qabneef liqii yeroo dheeraa yeroo garagaraatti addaan ciccitee kaffalamuun akka fudhatan heeyyameef. Namtichi yeroo boqonnaa isaatii dabalee hojjechuun maallaqa kuufachuu eegale. Wayita mana ijaarrachuuf maallaqa qusatan kanas galgala mana akkamii akka ijaarratan karoora baafachaa turan. Dhumarrattis abjuun isaanii dhugoomee mana mataa isaanii ijaarratan. Namtichi kunii fi haati warraan isaa waggaa 26 mana mataa isaanii qabaachuu hawwaa turan.
ergaman akkamii qabaachuu akka barbaadan sammuu isaanii keessatti adda baasanii beekanii boodas waggaa 2 otoo hin guutin mana mataa isaanii ijaarratan. Gufuulee imala milkaa'inaa keessatti si mudachuu malan dursi xiinxali. Siif kaayoo kee gidduu wantoonni gara duubatti si dhiiban ni jiru. Jireenya kee keessatti waan argachuu barbaaddu yookaan kaayoo kee sirriitti adda baastee beekuu akka qabdu sitti himen jira. Kunis maaliif akka ta'e hubattee jirta jedheen abdadha. Erga kaayoo kee sirriitti adda baaftee beektee booda immoo kaayoo kee kana milkeessuuf karoora qabatamaa baafachuu qabda. Haa ta'u malee karoora ittiin kaayoo kee milkeessitu otoo hin baafatin wantoonni ati ilaalcha keessa galchitee xiinxaluu qabdu ni jiru. Jalqaba otoo karoora hin baafatin wantoota imala kaayoo kee milkeessuuf gootu keessatti gufuu sitti ta'an dursitee adda baafachuu qabda. Kun immoo gufuulee kanneen to'achuuf dursitee karoora akka baafattuuf si gargaara. Namni tokko hojii mataa isaatii hundeeffachuu barbaada haa jennu. Namni kun otoo hojiitti hin seenin dura gufuulee inni dursee adda baafachuu qabu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf gufuulee namni kun adda baafachuu qabu kanneen akka muuxannoo dhabuu, maallaqa, beekumsaa fi muuxannoo hojichaaf barbaachisan argachuuf gargaaru dhabuu, maallaqa dabalataa argachuuf yeroo dhabuu fi kan kana fakkaatu ta'uu danda'u. Hoogganaan hawaasa Iskootlaand Kaalgaakaas jedhamu akkas jedhee dubbatee ture. Wanti nuti hin beekne guddaa fakkaatee nutti mul'ata. Nutis yeroo baay'ee gufuu nuuf kaayoo keenya gidduu jiru sirriitti adda baafnee waan hin beekneef gaafa gufuun kun nu mudatu waan guddaa fakkaatee nutti mul'ata. Yoo kaayoon jireenya keetii hawwii qofaa irratti kan hundaa'e ta'e gufuulee hin beekamne siif kaayoo kee gidduu jiran garmalee gurguddatanii waan sitti mul'ataniif kaayoo kee milkeessuun gonkumaa waan hin danda'amne sitti fakkaatee boodatti deebita. Garuu qajeelfamaan kutaa kana keessatti sitti himaa jirutti yoo fayyadamte gufuulee imala kee keessatti si mudatan dursitee xiinxaltee waan addaan baaftuuf salphaatti to'achuu dandeessa. Gufuulee siif kaayoo kee gidduu jiran dursitee barreeffachuun mataan isaa miira injifannoo keessa keetti waan dagaagsuuf ni onnatta. Kanaaf kaayoo jireenya keetii sirriitti adda baafattee erga beektee booda peennaa fudhadhuutii wantoota adeemsa kaayoo kee milkeessuuf gootu keessatti gufuu sitti ta'uu malan tarreeffadhu. Buufata itti aanu keessatti waa'ee gufuulee milkaa'inaa ilaalchisee yaada rimee haaraa baratta. Kutaa kana keessatti wantoota galma keenya milkeessuuf walitti fufiinsaan akka hin tarkaanfanne nu godhan barachaa jirta. Walumaa gala imala kaayoo kee milkeessuuf gootu keessatti wantoota gufuu sitti ta'an erga tarreeffattee booda akkaataa itti gufuulee kanneen to'achuu fi irra aanuu dandeessu karoora qabatamaa baafadhu. Jalqaba kutaa kanaa keessatti akkuman siif ibsee ture tarkaanfiin ati kaayoo kee milkeessuuf fudhattu yookaan hojiin ati kaayoo kee milkeessuuf hojjettu dharraa keessa keetii irraa madduu qaba malee namoonni biroon waan hojjetaniif yookaan jiraachuudhaaf jettee hojjechuu hin qabdu. Kallattii keessi kee dharra'u qabattee imallaan wanti boodatti si deebisuu danda'u tokko illee hin jiru. Hojii keessi kee dharra'uu fi itti gammadu hojjetta. Taanaan boqonnaa fi bohaartii caalaa hojii kee hojjechuutu gammachuu dhugaa siif kenna. Fuulduratti rakkooleen garaagaraa si mudachuu akka malan yaadi. Jireenya kee keessatti gonkumaa guutumatti rakkoo irraa walaba taatee jiraachuu hin dandeessu. Akkuma ati gara sadarkaa olaanaatti guddachaa deemteen rakkooleen si mudatanis dabalaa deemu. Garuu qajeelfamoota kitaaba kana keessatti ibsaman yoo hordofte wayita rakkooleen si mudatan jagnummaan dura dhaabbatta malee gonkumaayyuu boodatti hin deebitu. Rakkoolee jireenya kee keessatti si mudatanitti gammadi. Mee daqiiqaa muraasaaf sammuu kee keessatti waa'ee jireenya rakkoon tokkoyyuu keessa hin jirree yaadi. Jireenya akkanaa baay'ee nuffisiisaadha. Jiraachuyyuu si jibbisiisa. Tapha tokko wayita taphattu marsaalee taphichaa hundumaa yoo injifatte taphichi si nuffisiisu. Kanaaf jireenya keessatti gufuulee gurguddoo si mudatanii fi boodatti si harkisan kutannoo fi gootummaadhaan dura dhaabbattee injifachuutu gammachuu dhugaa siif kenna. Jireenya keessatti waan barbaannu hundumaa dhamaatii yookaan dadhabbii tokko malee akkanumaan arganna otoo ta'ee waan kamiiyyuu argachuuf dharraa hin qabaanne. Kanaaf jireenya kee keessatti wayita rakkoo guddaan tokko si mudatu gammadi. Rakkinicha injifachuuf kutannoon dura dhaabbadhu.
Sababni isaa kutannoon dhaabbattee rakkoo guddaa kana yoo injifatte jireenyi kee gara sadarkaa olaanaatti guddata. Rakkoo guddaa kana injifachuun kee jireenya kee ammaa qofaaf furmaata kenna otoo hin taane fuulduratti illee rakkoo akkanaa salphaatti akka to'attuuf si gargaara. Milkaa'inni bakka tokko ga'anii dhaabbachuu otoo hin taane walitti fufiinsaan imaluudha. Amma dhugaan kun siif ifaa hin jiru. Wayitan umrii dargaggummaa keessa ture hiriyyaa dandeettii maajikii olaanaa qabu tokkoon qaban ture. Dandeettii maajikii isaa kanaan wantoota dinqisiisoo amanuun namatti ulfaatan raawwachaa ture. Garuu wayita inni akkaataa itti wantoota kanneen raawwatu natti agarsiisu baay'ee salphaa fi daa'imman illee hojjechuu kan danda'an ta'uu isaan hubadhe. Jireenya keessatti namoonni baay'een milkaa'uu akka dhaban wantoota godhan keessaa ijoon akka waan milkaa'ina gonfachuun baay'ee ulfaataa ta'etti ilaaluu isaaniiti. Garuu milkaa'ina gonfachuuf wanti ulfaataa milkaa'ina gonfachuu akka dandeessu amantii gabbifachuudha. Milkaa'ina gonfachuu akka dandeessu sirriitti amannaan milkaa'ina gonfachuun baay'ee salphaadha. Imala keenya kana keessatti hanga ammaatti qajeelfamoota milkaa'ina nu gonfachiisan ilaalaa jirra. Imalli keenya itti aanu immoo baay'inaan qajeelfamoota kanneen jireenya keenya keessatti qabatamaan hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffata. Sochiin miira haaraa keessa keenyatti uuma jedhee ture filosoofariin beekamaan tokko. Yaadni kun wantoota ati kitaaba kana keessatti barachaa jirtu mirkaneessa. Imala kana keessatti jireenya haaraa jiraachuu akka eegaltu sitti himeen ture. Yaada koo kana dhugoomsuuf qajeelfamoota kitaaba kana keessatti baratte jireenya kee keessatti qabatamaan hojiirra oolchuu qabda. Qajeelfamoonni kitaaba kana keessatti ibsaman sirrii ta'uu isaanii ni amanta jedhee yaada. Garuu qajeelfamoota kanneen jireenya kee keessatti qabatamaan hojiirra hin oolchitu taanaan gatii hin qaban. Guyyaa guyyaatti gara kaayoo kootti tarkaanfachaan jira. Saayintistiin saayinsii biqilootaa biyya Ingilaand Jaakob Hoowaart jedhamu akkas jedhee dubbatee ture. Jireenya kee keessatti guyyaa harki kee waan tokkollee otoo hin hojjetin biiftuun baatee dhiite sana akka kasaartetti ilaali. Jireenya keenya keessatti walitti fufiinsaan milkaa'ina gonfachuuf walitti fufiinsaan fuulduratti tarkaanfachuu amaleeffachuu qabna. Bartee haaraa horachuun baay'ee salphaadha. Waan tokko bartee godhachuuf yookaan amaleeffachuuf wanticha irra deddeebitee walitti fufiinsaan gochuu qofa si gaafata. Kanaanis yeroo muraasa booda wantichi bartee waan sitti ta'uuf otoo itti hin yaadin wanticha walitti fufiinsaan hojjechuu amaleeffatta. Keenyan kutaa mana kootii hanciree keessatti nyaadhu dhaadannoo guyyaa guyyaatti gara kaayoo kootti tarkaanfachaan jira jedhutu barreeffamee jira. Ganama yeroo mara dhaadannoo kanatu sammuu koo keessatti barreeffama jechuudha. Kun immoo jireenya koo guyyaa guyyaa keessatti gara kaayoo kootti akkan tarkaanfadhuuf kaka'umsa naaf kenna. Garuu sadarkaa kana irratti wanta gara kaayoo keetti akka tarkaanfattuuf si yaadachiisuu qabaachuun si barbaachisaa. Amma jireenya haaraa jiraachuuf dharraa olaanaan keessa keetti dagaagee waan jiruuf qophooftee dhaabbattee mallattoo imala eegali jedhu qofa eegaa jirta. Amma buufata itti aanutti dhiyaannee jirra. Wantoota kutaa darbe keessatti baratte sirriitti qalbifachuu kee mirkaneeffadhu. Buufata 6 qabiyyeelee kaayoo keetii xiinxali. Buufanni amma itti dhiyaachaa jirru kun fageenya irraa yoo ilaallu akka buufataawwan darbanii nutti toluu dhabuu danda'a. Garuu waan si ajaa'ibu buufanni kun baay'ee kan namatti tolu ta'uu isaa arguuf deemta. Wanta buufata kana keessatti arginu guutummaa bara jireenya keenyaa keessatti gatii guddaa gumaacha. Saayinsii fiiziksii keessatti wantoonni hundumtuu qabiyyeelee yookaan atoomota baay'ee xixiqqoo ijaan hin argamne akka of keessaa qaban barannee jirra. Boqonnaa kana keessattis qabiyyeelee xixiqqoo akka atoomota ijaan hin argamne ilaaluu baannus kaayoon jireenyaa nama tokkoo qabiyyeelee xixiqqoo baay'ee akka of keessaa qabu ni ilaalla. Jireenya keessatti namoota baay'ee muraasa ta'an qofatu kaayoo jireenya isaanii milkeessa. Kun maaliif sitti fakkaata? Sababni isaa namoonni kunneen kaayoo isaanii guddicha caalaa qabiyyee kaayoo isaanii keessaa tokko filatanii irratti xiyyeeffatu. Kanaafis mee fakkeenya itti aanu kana qalbifadhu. Namticha obbo Bilaakkii jedhamu tokkotu ture. Namtichi kun nama jireenya sadarkaa gadaanaa jiraatudha. Mana kiraa baay'ee xiqqoo ta'e keessa kan jiraatu yoo ta'u, mana isaa kana keessaa meeshaalee muraasa qofa qaba.
Makiinaan isaa makiinaa barri irra darbeedha. Maallaqa qusatees hin qabu. Namtichi kun namticha maqaan isaa Obbo Waayit jedhamu waliin hiriyyaa ture. Jireenya Obbo Bilaakkii fi Obbo Waayit garaagarummaa guddaa qaba. Obbo Waayit mana ammayyaa guddaa baay'ee miidhagaa qaba. Hojjettoota mana isaa keessa hojjetanii fi mooraa mana isaa keessa kunuunsan mindeessee qaba. Qabeenya guddaa kuufatee waan qabuuf jireenya qananii jiraata. Obbo Bilaakkinis jireenya Obbo Waayit kana waan hawweef waliin hojjechuu yaade. Asirratti Obbo Bilaak Obbo Waayit waliin hojjechuu yaaduun isaa gaarii ta'ee garuu sammuu isaa keessaa ilaalcha badaa tokko qaba ture. Obbo Bilaakkiin garaagarummaan jireenyaa namoota adii fi namoota gurraacha gidduu jiru uumamaan waan kenname itti fakkaata ture. Kanaaf hangam yoo carraaqeyyuu sadarkaa namoonni adiin irra ga'uun waan hin danda'amne isatti fakkaata ture. Garuu dhugaan jiru akkanaa miti. Namtichi Obbo Waayit jedhamu kun jireenya qananii kana akkanumaan tola hin arganne. Obbo Waayitis jireenya Obbo Bilaakkii amma jiraachaa jiru keessa jiraachaa ture. Garuu Obbo Waayit jireenya sadarkaa gadaanaatti ufee jiraachuun filanne. Jireenya sadarkaa gadaanaa irraa ka'ee gara gulantaa milkaa'inaatti ol ba'uu akka danda'u amane. Waayit jalqaba irratti waan jireenya isaa keessatti argachuu barbaadu adda baafate. Achiin booda waan barbaadu kana argachuuf kutannoon hojjete. Obbo Waayit jalqaba irratti meeshaalee kushiinaa keessatti namoonni itti fayyadaman daldaaluu yaade. Kanumaan yaada isaa kana hojii irra oolchuuf murteeffatee hiriyoota isaa yaada isaa kana deeggaranii waliin hojjechuuf murteessan irraa maallaqa muraasa walitti qabee hojii kana eegale. Jalqaba irratti hojichi salphaan turre. Kaampaaniin inni hundeesse kun akkuma guddachaa deemeen rakkooleen adda addaas isa mudachaa turan. Waayit yeroo jalqabaa irratti meeshaalee kanneen naannoodhuma jireenya isaa qofa keessatti gurguraa ture. Booda irra babal'isee naannolee ollaatti gurguruu eegale. Dhuma irrattis sadarkaa biyyaalessaatti raabsuu eegale. Galiin Waayitis daraan dabalaa waan deemeef hojii kana caalatti dagaagsee hojjechuu itti fufe. Sadarkaan jireenya isaa walitti fufinsaan fooyyessuun bakka amma jiru kana ga'e. Seenaa kana irraa wanti hubannu ilaalcha kee jijjiirraan jireenya kees qabatamaan jijjiiruu dandeessa. Obbo Waayit sadarkaa olaanaa kana irra erga ga'ee boodas waanan barbaadu argadhee jira jedhee hojjechuun dhaabne. Walitti fufinsaan milkaa'inni gonfachaa jira. Sababni isaas milkaa'inni walitti fufinsaan guddachuudha malee bakka tokko ga'anii dhaabachuu miti. Jireenyi namoonni tokko amma jiraachaa jiru muuxannoo jireenya isaa darbe irraa madda. Namni kun bakka amma jiru irraa gara isa oliitti tarkaanfachuuf tarkaanfilee akkamii fudhachuu akka qabu karoorfachuu qaba. Yaada kana sirriitti akka qalbifattuuf mee ammas seenaa tokkoon sitti hima. Gaaf tokko namtichi umriin isaa waggaa 71 ta'e tokko akkas jedhee miira gaddaan guutameen natti dubbate. Ani otoo jireenyi koo addunyaa kana irraa dhabamee baay'ee natti tola. Namtichi kun intala isaa heerumtee gaa'ela ijaarrattee jirtu irratti hirkatee jiraata. Baasii jireenya isaaf barbaachisan hundumaa isheetu danda'a. Namtichi kun waa'ee seenaa jireenya isaatii wayita natti himaa turetti seenaa jaarsa tokkoos natti himee ture. Jaarsi kun umriin isaa namticha intala isaa irratti hirkatee jiraatu kana waliin walqixa yoo ta'e iyyuu hojii mataa isaatii uummatee daandii irratti daldaala ture. Namtichi kun wantoota jireenya isaa keessatti argaman akkaataa qabiyyee isaanitti addaan qoqqooduu dhiisee jireenya isaa akka waliigalaatti waan ilaaleef miirri abdii kutannaa jireenya isaa dhuunfate. An seenaa isaa ergan dhaga'ee booda rakkoon isaa galii jireenya isaa barbaachisu dhabuu akka ta'e waanan hubadheef akkaataa ittiin hojii mataa isaatii uummatee galii argachuu danda'uun itti agarsiise. Yaada koos fudhatee hojii irra oolche. Kanaanis jireenya isaa jijjiiruu irra darbee namoota akka isaa dullooman biroo ofitti dabalee madda galii akka uummatan godhe. Kaayyoo jireenya keetiitiin ta'i. Mee makiinaan Saan Firaansiskoo irraa gara Niiwuyoork imaluuf jetta haa jennu. Yeroo kanatti Niiwuyoork waan kamiiyyuu caalaa wanta sammuu kee keessa deddeebi'a. Imala kee kanas otoo hin eegalin dura bakka yaadde kana ga'uuf geejjiba amansiisaa qabaachuu kee mirkaneeffatta. Makiinaan itti imaltu sirriitti kan hojjetu ta'uu isaa mirkaneeffachuuf motora irraa eegaltee hanga gommaatti ni qoratta. Daandii irra imaluu qabdus ni filatta. Daandii kaabaa moo kibbaa moo daandii giddugaleessaa irra imala jettee yaaduun kee hin oolu. Wantoonni kunneen qabiyyeelee imala kee keessatti ati irratti xiyyeeffachuu qabdudha.
Haaluma wal fakkaatuun kaayoon jireenya keetiis qabiyyeelee garaagaraa hedduu akka of keessaa qabu qorattee adda baafachuu qabda. Wantoota jireenya keenya keessatti argamaniif ilaalcha sirrii gabbifannaan wantoonni kunniin qabiyyeelee garaagaraa akka of keessaa qaban qalbifanna. Wanti kamiiyyuu qabiyyeelee irraa tolfaman ni qaba. Yaada ijoo kitaaba kanaa ammas irra deebi'een dubbadha. Milkaa'inni bakka yaadan tokko ga'anii dhaabbachuu otoo hin ta'in walitti fufinsaan guddachuudha. Kanaaf kaayoo ofii milkeessuu jechuun walitti fufinsaan guddachuuf walitti fufinsaan imaluudha malee kaayoo ofii bira ga'anii dhaabbachuu jechuu miti. Ilaalchi keenya jireenya keenya kallattii maraan murteessa. Gammachuun keenya, milkaa'inni keenya ilaalcha nuti jireenya keenya egereetiif qabnu irratti hundaa'a. Hawwii jireenya keenya jijjiiruu qabaannee garuu immoo jijjiirama kana fiduuf ilaalcha sirrii tarkaanfii nu fudhachiisu hin qabnu yoo ta'e gonkumaa jireenya keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Dubartiin tokko leenjii ani waa'ee kaayoo jireenyaa fi qabiyyeelee kaayoo jireenyaa keenyaa milkeessuuf barbaachisan ilaalchisee kennaa ture hordofaa turte tokko dhuma irratti akkas jechuun yaada ishee naaf kennite. Barnoota ati barsiisaa turte dhimma amma na yaaddessaa jiru furuuf na fayyadu. Kaayoon jireenya kootii ammaa abbaa warraa qabaachuudha. Garuu akkaataan itti qabiyyeelee kaayoo koo kana keessatti argaman adda qoqqoodu naaf hin galle. Anis yaada ishee kana ergan dhaggeeffadhee booda garuu ni dandeessa jedheen itti dubbadhee itti aansee kaayoo jireenya ishee kana milkeessuu akka isheen dandeessuuf qabiyyeelee garaagaraatti addaan qoqqooduu eegale. Dubartiin kun callistee dhiira abbaa warraa isheef ta'u barbaaduun dura jalqaba dubartii dhiirri barbaadu taatee argamuu qabdi. Kana gochuufis sansakaa dhiira gara isheetti hawwatan gabbifachuu qabdi jechuudha. Erga sansakaa dhiira gara isheetti hawwatu gabbifattee booda namoota fuulduratti mul'achuun namoonni akka ishee argan gochuu qabdi. Kanas gochuuf manneen amantii, kilabootaa fi dhaabbilee hawaasaa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun ta'uu danda'a. Dubartiin kun yaada koo kana erga dhageessee booda kaayyoon ishee kun qabiyyeelee hedduutti addaan qoqqoodamuu akka danda'u qalbifatte. Dubartiin kun yaada koo kana hubachuun ishee dharraa keessa isheetii finiinsee jira taanaan yeroo ammaa abbaa warraa gaarii argattee jireenya gammachuun guutame jiraachaa akka jirtu nan amana. Tibba tokko otoon xiyyaaraan naannoo tokko irraa darbaa jiru bakka ijaarsi manneen bal'inaan itti adeemsifamu tokko arge. Manneen hedduu haala wal fakkaatuun tarree galanii ijaaramanii jiru. Diizaayiniin manneen kanneenii garaagara yoo ta'e iyyuu namoonni naannicha keessa jiraatan fedhii wal fakkaataa qabaachuu isaanii agarsiisa. Akkaataan ijaarsa manneen kanneenii baay'een dinqisiifadhe. Garuu asirratti manneen akkanatti tarree galanii bakka tokkotti ijaaramanii argaman kunneen qabiyyeelee garaagaraa walitti fiduun sadarkaa kana irra akka ga'aniin yaade. Yaadni ijaarsa manneenii kanneenii jalqaba sammuu nama fageessee yaaduu danda'u tokko keessatti uumame. Achiin booda fakkii yaada isaa kana waraqaa irratti kaase. Itti aansee wantoota karoora kana milkeessuuf barbaachisan tarreesse. Ittuma fufuunis ogeeyyotaa fi hojjettoota karoora kana hojjetanii dhugoomsan mindeessee akka hojjetan godhe. Akkaataadhuma kanaan dhawaataan hojjetamee manneen mimmiidhagoo ijaan akka argaman gochuu isaan qalbifadhe. Gaaf tokko gaafii itti aanu kanatu namoota irraa naaf dhiyaate. Namni tokko kaayoo isaa milkeessuuf tarkaanfii erga eegalee booda sadarkaalee kaayoo isaa kana milkeessuuf barbaachisan hedduu fuuldura isaatti yoo arge abdii kutatee boodatti ni deebi'a. Gaafii kana deebisuuf fakkeenya itti aanu kanan fayyadame. Mee riqicha qalloo hallayyaa baay'ee gadi fagoo ta'e irra imala eegaltee jirtaa jenna. Erga imala eegaltee booda gidduutti dhaabbattee gadi fageenya hallayichaa gadi ilaaltee sodaattee boodatti deebi'uu dandeessi miti jedheetti dubbannaan yaadni koo sirrii ta'uu isaa naaf mirkaneesse. Achiin boodas hanga yaada koo dubbadhee fixutti obsee nan eegne. Wayitaanii riqicha kana irra ce'uuf imalutti gamatti ce'uuf deemu qofa irratti yoo xiyyeeffate walitti fufiinsaan imaluun hin ulfaatu jedhe. Kana jechuun namni tokko galma isaa bira ga'uuf galmicha irratti xiyyeeffatee walitti fufiinsaan imaluu qaba. Imala kana keessatti buufatawwan bira darbitee bakka kana geessee of duuba deebitee yoo yaadatte kutannoon fuulduratti imaluu akka itti fuftuuf kaka'umsa olaanaa keessa keetti hora. Milkaa'ina jireenya kee darbe keessatti galmeessite of duuba deebitee ilaaluun jireenya kee egeree keessatti caalatti milkaa'ina gonfachuuf akka imaltuuf si onnachiisa.
Waloon biyya Ingilaand W.E. Henley jedhamu akkas jedhee ture. Ani carraa jireenya koo irratti gooftummaa nan qaba. Ani shufeera jireenya kootiiti. Waan barbaaddu qabatamaan argachuuf waan barbaaddu sana akka waan argattee jirtuutti dura sammuu kee keessatti ilaali. Jireenya keenya keessatti milkaa'ina kamiyyuu argachuuf jalqaba waan argannee jirrutti sammuu keenya keessatti ilaaluu qabna. Kaayyoo kee akka waan milkeessitee jirtuutti sammuu kee keessatti deddeebistee yoo ilaalte qabatamaan milkeessuuf karoora qabatamaa akka baafattuuf si kakaasa. Kaayyoon jireenya keenyaa qabiyyeelee garaagaraa akka of keessaa qabu ilaallee jirra. Wanti kamiyyuu qabiyyeelee irraa tolfame ni qaba. Kanaaf qabiyyeelee kaayyoon kee irraa tolfame adda babaastee tarkaanfachuun kaayyoo kee qabatamaan milkeessuuf tarkaanfilee fudhachuu qabdu sitti agarsiisa. Injiinarri caasaalee gamoon tokko qabaachuu qabu waraqaa irratti otoo hin fakkeessin dura gamoo ijaaruu ni danda'a. Hin danda'u. Jalqaba qabiyyeelee gamoon ijaaramuuf deemu of keessaa qabu waraqaa irratti kaasuu qaba. Jalqaba gamoon ijaaruuf deemu maal akka fakkaatu sammuu isaa keessatti ilaala. Achiin booda wantoota gamoo kana ijaaruuf barbaachisan waraqaa irratti tarreeffata. Gaaf tokko namticha hanqina maallaqaa irraan kan ka'e haadha warraa fi maatii isaa jiraachisuuf itti ulfaate tokkotu tajaajila gorsaa argachuuf na bira dhufe. Namtichi kun abdii kutannaa irraan kan ka'e yoo ani yaada jireenya isaa jijjiiruu kennuu fi baadhee akka of ajjeesu natti hime. Namtichi kun inshuraansii maatii isaa gargaaruu danda'u ni qaba ture. Haati warraa isaa galiidhuma xiqqoo argattuun isa gargaaruu ni dandeessi. Anis seenaa isaa ergan dhaggeeffadhee booda gaafii itti aanu kanan gaafadhe. Joon amma otoo namni tokko dhufee yoo ati karoora hojii irra oolchitee waggaa tokko booda jireenya kee jijjiiruu dandeessu natti agarsiifte qarshii miliyoona 1 siifan kenna jedhee maal goota? Itti aansees waraqaa fi peennaa kenneefiin karoora ittiin maallaqa kana hojii irra oolchuu akka baafatu itti himeen achumatti isa dhiisee gara hojii koo deeme. Joon sa'aatii tokkoon booda karoora isaa waraqaa irratti barreessaa ture natti kenne. Karoorri isaa kun akka salphaatti hojii irra oolee bu'aa argamsiisuu akka danda'u hubadheen baay'ee dinqisiifadhee deebisee itti kenne. Itti aansees akkas taanaan maaliif hin hojjetture jedheen gaafadhe. Guyyaa sana irraa eegalee hojiitti seene. Waggaa 5 booda jireenyi isaaniis ni jijjiirame. Mana xiqqoo duraan keessa jiraachaa turan keessaa ba'anii mana miidhagaa bitatanii itti galuun maatii isaa waliin jireenya qananii jiraachuu eegalan. Joon duraan rakkoo isa akkanumaan akka waliigalaatti ilaalaa ture malee qabiyyeelee rakkoo isaa keessa jiran addaan qoqqoodee xiinxalaa hin turre. Erga qabiyyeelee rakkoo isaa keessa jiran addaan qoqqoodee booda garuu tarkaanfilee rakkoo kana furuuf isa gargaaran waan adda baafateef akka salphaatti jireenya isaa jijjiire. Kutaa darbe keessatti kaayyoon jireenya keetii maal akka fakkaatu sammuu kee keessatti ilaaluu akka qabdu sitti himeen ture. Kutaa kana keessatti qabiyyeelee kaayyoo jireenya keetii keessa jiran addaan qoqqooduu akka qabduun sitti himaa jira. Kana jechuun bakka amma irra jirtu irraa kaasee hanga kaayyoo kee bira geessutti tarkaanfilee fudhachuun sirraa eeggamu tarreeffadhu jechuudha. Qabiyyeelee kaayyoo keetii kunniin yoo baay'atanis hin sodaatin. Wayita tarkaanfilee kaayyoo kee bira ga'uuf si barbaachisan kanneen tarreeffattutti dharraa keessa kee jiru waliin walitti hidhi. Dharraan boba'aa makiinaa imala milkaa'inaati. Dharraan sammuu kee rakkoo jireenya keessatti si mudatu irratti dammaqee furmaata akkasiif barbaadu godha. Dharraan keessa keetii madda karoora baafattee qofa akka milkeessituuf si gargaara otoo hin taane karoora kan biraayyuu dabaltee akka milkeessituuf si onnachiisa. Kaampaaniin guddaan tokko kufaatii hamaa keessa ture. Kaampaaniin kun sababa hooggansa bu'a qabeessa dhabuutiin kufaatii baay'ee hamaa keessa seene. Dubartiin haadha kaampaanichaas kaampaanicha kufaatii kana keessaa baasuuf kutannoon murteeffatte. Kanumaan karoora baafattee hojiitti seentee kaampaanichi waggaa tokko keessatti deebi'ee guddina agarsiisuu eegale. Akkamiin yeroo gabaabaa keessatti rakkoo hamaa kana furuu akka dandeesse gaafatamtee akkas jechuun deebii kennite. Rakkoon kun kaampaanicha erga mudatee booda kolleejjiitti deebi'ee beekumsa barbaachisaa barachuu akka qabuun murteesse. Kanumaan yaadni Piroofeesariin Ikoonomiksii na barsiise tokko rakkoo kana akkan furuuf na gargaare. Rakkoo kana furuuf dharraa fi kaka'umsa dhugaa keessa kootii finiineen oofameen rakkinicha furuudhaaf hojiitti seene malee dhiibbaa alaatiin oofame miti.
Rakkinnicha furuu dhabuun mala shakkiin jedhu keessa koon turre. Amantii guutuunan itti seene. Haati warraa fi abbaan warraa ani beeku tokko Awurooppaa daawwachuuf dharraa olaanaa qabu turan. Garuu waggoota dheeraaf hawwii qofaan jiraachaa turan malee dharraa isaanii kana hin dhugoomsine. Haaluma kanaan otoo jiranii gaaf tokko waa'ee qajeelfama kaayyoo jireenya ofii qabiyyeelee garagaraatti addaan qoqqooduu kana dhaga'an. Qajeelfama kana erga baranii booda tarkaanfii jalqabaa abbaan manaa fudhate gara eejensii dhimma imalaa deemee bakka maatii isaa daawwachiisuu barbaadu beeksisee achumaanis baasii daawwannaa kanaaf barbaachisu adda baafate. Kunis daawwannaa sanaan wal qabatee maal gochuu akka qabu sirriitti adda baasee akka beekuuf isa gargaare. Maallaqa daawwannaa sanaaf isa barbaachisu adda baasee beekuun isaa maallaqicha argachuuf karoora baafatee waan gochuun irraa eegamu akka godhuuf isa gargaare. Dabalataanis yeroo hangamiif bakka daawwannaa akka turu karoora baafatee qophii barbaachisaa akka godhuufis isa gargaaree jira. Kaayyoo namticha kanaa dhugoomsuufis qabiyyeeleen ilaalcha keessa galuun qaban kanneen akka uffataa, korojoo fi kan kana fakkaatudha. Qabiyyeelee kaayyoo isaa milkeessuuf barbaachisan adda baafatee qophii barbaachisaa erga godhee booda gaafa guyyaan imalaa ga'u maatii isaa waliin imaluu qofatu isa eeggata. Namoonni tokko tokko haalaa fi amala namoota hundumaa biratti akka jaalataman isaan taasisuu qabu. Namoonni akkanaa bakka kamiyyuu yoo deeman jaalalaa fi fudhatama argatu. Namoonni baay'eenis akka namoota kanneenii ta'uu baay'atu. Garuu akka waan haalaa fi amala namoota biratti akka jaalataman isaan godhu horachuu hin dandeenyetti yaadu. Namoota biratti jaalatamuuf dharraa qabda taanaan ni dandeessa. Garuu kaayyoo namoota biratti jaalatamuuf qabdu kana qabiyyeelee kaayyicha milkeessuuf barbaachisanitti addaan qoqqooduu qabda. Sansakaa yookaan parsonaalitii namoota biratti jaalatamuu wanta tokkicha namni tokko qabu yookaan hin qabne miti. Kana jechuun namni namoota biratti jaalatamu amaloota yookaan wantoota akka jaalatamu isa godhan garagaraa qaba. Amaloota garagaraa kanneenitu walitti hidhamee namni kun akka jaalatamu godha. Amaloota kanneen keessaa muraasni amala namootatti dhiyaachuu qabaachuu, arjummaa, gaarummaa, namoota biroof waan gaarii yaaduu, fuula ifaan namootatti dhiyaachuu fi kan kana fakkaatudha. Kanaaf namoota biratti jaalatamuu fi fudhatama argachuu ni barbaadda yoo ta'e jalqaba amaloota namni namoota biratti jaalatamu tokko qabu qoradhu. Amaloota kanneen galmeeffadhu. Achiin booda amaloota tarreeffatte kanneen gabbifachuun natti ulfaata jettee yaaddaa? Ani waggoota dheeraaf kolleejjii Western barnoota Creative Psychology barsiisan ture. Kanaanis qajeelfamoota kitaaba kana keessatti ibsaman baay'ee isaanii barattoota koo barsiisan ture. Yeroos barataan injiinarii tokko barnoota koo kana keessatti waa'ee sammuu fi akkaataa itti sammuun hojjetu barachuu isaatti baay'ee gammadee ture. Barataan muummee injiinaringii kun waa'ee qajeelfamoota kutaa kana keessatti ibsamanii erga dhaga'ee booda akkas jedhee dubbate. Ani amma qajeelfamoota milkaa'inaa qorannoo saayinsawaa irratti hundaa'an yeroo jalqabaaf baradheen jira. Qajeelfamoonni ati na barsiiste kunniin akkuma qajeelfamoota saayinsii injiinaringii keessa jiranii yoo hojiirra oolan bu'aa qabatamaa agarsiisuu danda'u. Ani kitaaba kana keessatti qajeelfamoota milkaa'inaa qofan suutuu hin ta'in qajeelfamoonni kunneen maaliif milkaa'ina nu gonfachiisuu akka danda'anii fi akkamittiin milkaa'ina nu gonfachiisuu akka danda'an si barsiiseen jira. Kanas fuulduratti ni qalbifadha. Qajeelfamoonni kunneen salphaa waan fakkaataniif waa'ee isaanii akka salphaatti hin ilaalin. Qajeelfamoota kanneen sammuu kee keessatti qabaachuu kan dandeessu jireenya kee keessatti qabatamaan yoo itti fayyadamte qofaadha. Amma buufata ittaanutti dhiyaachaa jirra. Kanaaf otoo buufata ittaanuu bira hin ga'in galmaawwan jireenya keetii duraan tarreeffatte keessaa tokko filadhuutii qabiyyeelee kaayyicha milkeessuuf barbaachisanitti addaan qoqqoodi. Tarkaanfilee kaayyoo kee kana milkeessuuf fudhachuu qabdu mara tokko tokkoon tarreessi. Tarkaanfilee kaayyoo kee milkeessuuf barbaachisan duraa duubaan qindeeffachuu. Wayita tarkaanfilee kaayyoo kee milkeessuuf barbaachisan tarreeffattutti hojii baay'ee barbaachisaan hojjechuun sirraa eegamu ni jira. Bakka tokko ga'uuf daandii irra wayita imaltutti wantoonni tartiiba duraa duubaan bira dabarru ni jiru. Bakka deemuuf kaate ga'uun wantoota daandichaa irra jiran akkaataa duraa duuba isaaniitiin bira darbuu qabda. Haaluma wal fakkaatuun kaayyoo jireenya kee milkeessuuf wayita tarkaanfattus wantoonni duraa duubaan bira darbuu qabdu ni jiru. Kanaaf kaayyoo kee milkeessuuf tarkaanfii jalqaba fudhachuu qabdu sadarkaa tokkoffaa irratti barreeffadhu. Achiin booda tarkaanfilee ittaanan tarkaanfii jalqabaa kana hordofanii dhufu.
Fakkeenyaaf kaayoon kee hojii mataa keetii hundeeffachuudha haa jennu. Qabiyyeelee kaayoo kanas kanneen armaan gadii ta'uu danda'u. 1. Maallaqaa fi beekumsa horachuuf yeroo ga'aa dhabuu. 2. Hojii uummachuu yaadde sana ilaalchisee beekumsa barbaachisaa dhabuu. 3. Maallaqa dhabuu fi kan kana fakkaatu. Asirratti tarkaanfiin baay'ee barbaachisaa jalqaba irratti fudhachuu qabdu yeroo beekumsa barbaachisaa argachuuf si gargaaru barbaadachuudha. Kanaaf yeroo beekumsa barbaachisaa barachuuf si gargaaru sadarkaa jalqabaa irratti qabaachuu qabda jechuudha. Tarkaanfiin ati itti aansitee fudhattu beekumsa hojii haaraa banachuuf deemtu sanaaf barbaachisu barachuudha. Kanaaf beekumsa hojii uummachuuf deemtuuf barbaachisu barachuun yeroo beekumsicha barachuuf saganteeffametti aanee dhufe jechuudha. Yeroo jalqaba irratti saganteeffattetti fayyadamtee beekumsa hojichaan wal qabatu barattu jechuudha. Maallaqa horachuun immoo dhimma itti aanee dhufuudha. Yeroo saganteeffatte kanatti fayyadamtee maallaqa dabalataa horachuuf hojjechuu yookaan waan gabbifachuu barbaaddu kan biraa raawwachuu dandeessa. Qabiyyeelee kaayoo keetii erga tarreeffamanii booda tarkaanfilee jalqaba irraa kaasee hanga kaayoo kee milkeessitutti fudhachuu qabdu sitti agarsiisuu qabu. Wayita buufata amma keessa jirru kanatti dhiyaanne buufanni kun hangas mara barbaachisaa kan taaneen yaade. Tarii atis yeroos yaada koo kanaan waliigaltee turte ta'a. Amma garuu otoo imala kee buufata kana irratti dhaabde ta'ee imalli kee otoo hin xumuramin fageenya irratti akka hafu hubattee jirta jedhee yaada. Kutaa 5ffaa kanaan rakkooleen gara gufuutti osoo hin taane gara carraatti akkamitti akka jijjiiramanii fi qabiyyeelee kaayoo keenyaa akkamitti akka xiinxallu ilaallee turre. Yaadadhu kaayoon sirriitti qoratamee fi rakkina danda'e galma isa guddaa nagaan gaha. Garuu milkaa'inni kun foormulaa qabaa? Akkasumas kaayoo keenya akkamitti gargar qunnamnaa? Kutaa 6ffaa itti fufu keessatti mata dureewwan baay'ee barbaachisoo ta'an foormulaa dinqisiisaa milkaa'inaa fi kaayoo guddaa fi kaayoo xinnaa jedhan jalatti icciitii milkaa'ina gurguddoo waliin ilaalla. Hamma kutaa itti aanutti nagaatti tura. Nan danda'a jettee kaateetta. Kaayoo kee xiinxalaa imala keetti fufi. Yaada keessan koomentii irratti nuuf qoodaa. Laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.